namni hin ba'a malee akkatti galuun beeku. Namni kamuyyuu ba'uusaa malee galuusaa hin beeku jechuudha. Kan nagaan nama galchu Waaqayyodha. Egaa nagaan dagannee obboloota koo akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti. Isinis bakka lafa jirtanitti nagaa guutuu akka qabdan abdii guddaan qabaan obboleettiin keessan Waaqayyo haa galatu nagaa kooti. Egaa baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuufi obboleettiin keenya kuni margee kafanoo Abbidoo jedhamti jechuudha. Bakki dhaloota ishii godina Shawaa Lixaa aanaa daandiitii jechuudha. Bakki dhaloota ishii jechuudha. Akkuma nama kamii jireenya koon jijjiirradha yookaan jireenya maatii koon jijjiirradha jettee gara biyya ormaa deemte gara biyya Dubaahii deemte jechuudha. Jijjiiruuf jireenya ishee jijjiiruuf jechuudha. Akkuma nama kamii biyya Dubaahii deemte garuu kan ishee yaadde kana miti akka ishee yaadde miti jechuudha hin taaneef jechuudha. Haa ta'u malee mucoon kuni wanta ishiin miidhamteef namni beeku hin jiru. Garuu gamoorraa kuftee lubbuun ishii darbee jedhamaa jira. Namni haa darbuu hin beeku. Yookaan ofii ishii kuftee yookaan otoo hojjettu sababni hin beekamne jechuudha. Garuu gamoorraa biyya Dubaayii keessatti gamoorraa yookaan fooqirraa kuftee duute yookaan lubbuu ishii darbee jedhamaa jira jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Ba'anii bakkeetti hafuu yookaan ba'anii of jijjiirraa jireenya ofii jijjiirree biyyatti galla baanee jedhanii ka'anii bakkeetti hafuu yookaan biyya ormaatti hafuu du'a dingataa du'a tasaa Waaqayyo namaa oolchu. Maatii ofiifis gubii ta'aa hafaa jechuudha. Maaliif haati ofii yookaan abbaan ofii dhalli koo yoomnaa galti jedhanii bakkee ilaalu. Garuu Waaqayyo du'a akkasii namaa oolchu. Du'a dingataa namaa oolchu. Kanaaf mucoon kun fooqii yookaan gamoorraa darbamtee lubbuu ishii darbee jira jedhama. Maatii ishii immoo reeffa ishii gashaa jechaa jiru. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuufi ijoolleen keenya biyya ormaa keessatti hedduutu lubbuu isaanii dhabaa jechuudha. Kanaaf obboloota kooyyuu yoo hojjennus ta'e yeroo kamillee of eeggannoo gochuun dirqama keenya jechuudha. Maaliif yeroo hojii hojjennu wantoota gurguddaa wantoota dheerorraa yoo hojjenne of eeggannoon dirqama keenya yookaan immoo hin hojjennu jechuuni. Yoo immoo wanta nu aarsee lubbuu keenya nu dabarsu ta'e immoo obsa godhachuun dirqama keenyaa jechuudha. Maaliif namni kamiyyuu yeroo abdii kutatetti yookaan yeroo aarutti bakka jireenya abdii kutannaatitti itti mul'ata waan ta'eef lubbuu isaa dabarsa namoonni tokko tokko. Garuu maali yoo obsa godhatame immoo bakka hojjettee argachuu dandeessa hojjettee hojjijjiiruu dandeessa. Maaliif wanti hin dabarre hin jiru. Wanti hundumtuu hin darba. Dukkannis hin darbu fakkaata malee hin darba. Kanaaf obboloota koo warri wantoota faffagoo irraa hojjetanii dirqama keenya of eeggachuu yookaan lubbuu keenya dhabuurra immoo hin hojjennu jechuu dirqama keenya. Wantoota tokko immoo abdii nama kutan irraa immoo bakka obsa godhachuun dirqama ofiiti jechuudha. Of amansiisanii biyyaa ba'u waan ta'e yeroo ba'an. Kanaaf obboloota koo baay'ee nama gaddisiisa kan obboleettii keenya kanarra ga'e. Kanaaf of eeggannoon dirqama nu barbaachisaa jechuudha. Of eeggachuu qabna. Maaliif lubbuun baate deebi'uu hin dandeessu waan ta'eef. Kanaaf biyya ormaa deemanii maatii ofiis qara laasisuu haadha ofii yoomiyyuu garaan haadha hin fayyu. Maaliif dhalli koo yoomnaa galti jetteetu haati balbala eegdi jechuudha. Yoomiyyuu garaan ishii hin fayyuuf jechuudha. Kanaaf maatiin ofii otoo nama dheebotanii biyya ormaatti duullee Waaqayyo namaa oolchu. Kanaaf obboleettii kana wanta barbaachisuun ishee gargaarree reenfa ishiillee gara galuu barbaachisaadha. Maaliif haati sun amma tokko reenfa ishee sanallee argitee yoo awwaallatte amma tokko garaan ishee hin ciisaa jechuudha. Kanaaf ijoollonni keenya biyya ormaa of eeggadhaa. Biyya ormaa keessatti bakka bu'aa bayii baay'ee jira waan ta'eef rakkina hedduutu jira waan ta'eef of eeggachuun dirqama keenya waan ta'eef kan akkasii Waaqayyollee namaa oolchu. Du'a tasaa du'a dingataa Waaqayyo namaa oolchu. Kanaaf obboleettii kana sheer goonellee reenfi ishiillee akka galu namoota gargaaruu danda'an biraan sheer kombilii goone geessisuun dirqama keenya. Wanta namarra ga'u hin beekamu waan ta'eef. Maaliif namni kamiyyuu lubbuu baatee deema malee karaa lubbuun namaa karaa bakka wanti tokko namatti irra ga'u hin beekamu jechuudha. Kanaaf
kan obboleettii kanarra ga'e namarra hin ga'iin waaqayyo namarra hin geessisiini. Kanaafi wanti godhamu hin jiru. Kan lubbuun ishii darbe isheef jannata hawwinaa. Maatii ishii firoota ishii firiyoota ishii immoo jajjabina hawwinaa. Kanaaf waaqayyo isaan haa jabeessu waan jennu hin qabnu, nama gaddisiisaa namatti dhaga'ama. Saree fi allaattiin biyya ormaa nama nyaachuun biyya ofirratti duutee maatiin kee seeran si awwaallachuun gaariidha. Kanaaf waaqayyo namaa oolchuu, du'a akkasiis ba'anii karaatti hafuus du'a tasaas waaqayyo namaa oolchuu. Obboloota koo lafa jirtanitti jabaadha, waaqayyo isin faana haa ta'u. YouTube koo immoo subscribe, like, share naaf godha. Na jajjabeessan siniin jedha. Viidiyoo biraatiin ammoo walitti deebinutti nagaan naaf tura.